Gobbuu Sayyoo keessatti waraanni tiksituu Impaayera Itoophiyaa qeerroo qabanii hidhaa turan mana hidhaa keessaa baasuun ajjechaa irratti raawwachaa jiraachuun beekame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Impaayera Itoophiyaa keessatti lubbuun ilmaan Oromoo keessaayyuu waggoottan arfan darbanii waraannii fi kaabinoonni tiksitoota Impaayera Itoophiyaa wal ta'uun Oromiyaa goleelee cufa keessatti ola deemtota qeerroo Oromoo adamsuun qabanii kan ajjeesanii fi hidhuun dararaa jiranidha. Haaluma kanaan godina Baha Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyoo keessatti qeerroowwan Oromoo maqaa garaa garaa itti maxxansuun qabanii hidhaa turan erga hidhanii dararaniin booda mana hidhaatii baasuun ati jalqaba waraana bilisummaa Oromoo waliin turte deemii lafa waraanni bilisummaa Oromoo jirutti nu geessi jechuun yeroo gaafatanitti lakki nuti lafa waraanni bilisummaa Oromoo jiru hin beeknu yeroo jedhanitti in sobda jechuun qeerroo ammaaf maqaan adda hin baane tokko ajjeesanii gatuu isaanii maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf himaniiru. Qeerroowwan baay'inaan hedduu ta'anis mana hidhaa aanichaatti hidhamanii dararamaa kan jiranii fi reebicha hamaa irraan ga'anis yaala dhabuun qeerroo hedduun dhibamanii rakkachaa jiraachuus maddeen dabaluun ibsaniiru. Akka qeerroo Oromoo tokko arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbisetti mootummaan kun lola waraana bilisummaa Oromoo dadhabe qeerroo harka duwwaa fi homaa keessaayyuu harka hin qabne hidhaa fi ajjeechaan dararus nun kaayyoo keenya irraa duubatti nu hin deebisu gocha murni biltsiginnaa kun raawwatu mallattoo kufaatii isaa agarsiisa jechuun kan dubbate yoo ta'u uummatni cufti waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabbatu waamicha kan taasisan qeerroo ona Gobbuu Sayyooti. Magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti maqaa sakattaa jedhuun jumulaan nama hidhaa jiraachuu qeerroowwan magaalaa Finfinnee dubbatan. Jaalmurteessaa Bantii dabalata qaba. Babal'achuu fi baay'achuu humnaa fi gurmuu waraana bilisummaa Oromoo irraa rifaatu kan qabu mootummaan Impaayera Itoophiyaa waboota magaalaa Finfinnee seenaa jira jechuun daandiilee seensa magaalaa Finfinnee irratti sakattaa geggeessu ergaa jalqabe kan oolee bule yoo ta'u gidduu kanatti maqaa sakatta'iinsa kanaan askootti qabamuun namoonni hedduun hidhamanii akka jiran qeerroon bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee arraata biyyaalessa Oromiyaatti himaniiru. Akka qeerroon odeeffannee nuuf himetti nama daandii irra deemu cufa qabanii dhaabuun akka sakattaan yoo ta'u namni waraqaa eenyummeessa isaa lixa Shaggarii fi lixa Oromiyaa qabate argame akkasumas suuraa waboo bilbila isaa keessatti argamee fi alaabaan abaaboo bilbila isaa keessatti yoo argame badii tokko malee qabamuun mana hidhaa geeffamuun qorannaa tokko malee abbaa alangaan himanni irratti dhiyaataa jiraachuu dubbataniiru. Yeroo sakattaaf dhaabanitti hidhaa bilbila yookaan paaspoortii dirqamaan bansiisanii bilbila kan sakattaa yoo ta'u sa'aa geggeessan kanatti namoonni gaaffii gaafatan reebichi hamaan irra ga'aa jiraachuu qeerroowwan kun dubbataniiru. Magaalaa Finfinnee keessa namoonni afaan Oromoo fi afaan Amaaraa beekan baay'inaan 2,000 ta'an hojii basaasaaf bobba'anii kan jiran yoo ta'u saalee magaalaa cufa irratti shamarran Oromoo dhaabbii fi simboo toltu keessumaayyuu ammoo mangara lixa Oromiyaatii dhufanii fi afaan Amaaraaf afaan Oromoo kan dubbachuu danda'an dhoksaan barbaaduun hojii basaasummaa irratti bobbaasaa jiraachuu dubbachuun sakattaa Finfinnee fi naannoo isheetti geggeeffamaa jiru akkasumallee tikoota magaalattii keessa bobbaafamanii jiran kana tooftaan masakamuun darbinee hojii keenya hojjennu jechuunis dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Waraanni naannoo Amaaraa lixa Oromiyaa geeffamanii jiran saamichaa fi gudeeddii irratti bobba'anii jiraachuu jiraattonni dubbatan. Jaalladhii Oromoo guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiifna jechuun mootummaan PP bulchiinsa naannolee garaagaraa irraa humna waraanaa kadhachuun Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessa bobbaasaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Bifuma kanaan humni addaa Amaaraa gara lixa Oromiyaatti bobbaafamanii jiran lixa Wallaggaa magaalaa Najjoo fi Baha Wallaggaa magaalaa Bareedaa jedhamanitti mana nyaataa seenanii nyaachuun akkasumallee dunkaana garaagaraa seenuun waan fedhan erga fudhataniin booda gatii yeroo gaafatamanitti woboofuu kennaa jirtu miti qarshii isiniif kenninu hin qabnu jechuun doorsisanii otoo hin kaffalin deemaa jiraachuu jiraattotni dubbatan. Gama biraatiin dubartoota Oromoo xiqqaa hanga manguddoo gudeeduu irratti kan bobba'an yoo ta'u Amaara ajjeesaa jirtu Amaara da'uu qabdu jechuun dubartoota dirqiin qabanii gudeedaa jiraachuullee jiraattotni dubbataniiru. Amaara da'uu qabdu Amaara da'uun waaqatti dhiyaachuudha jechuun tuffii
sabichaaf qaban ifatti itti dubbachaa uummata ba'aaf gala dhoorkuu dubbachuun sababa isaan dunkaana irraas ta'e mana nyaataa irraa fayyadamanii kaffalaa hin jirreef manneen nyaataa fi dukkaanotni hedduun cufamanii jiraachuus dabaluun himaniiru. Godina Harargee Bahaa onoota garaagaraa keessatti kaabinoonni bilxiginnaa karaa tokkoon duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachaa karaa biraatiin ammoo piroojeektii eebbisiisna jechuun uummata dirqiin yaasaa jiraachuun beekame. Jaalmoonaa Faayisaa dabalata qaba. Murni biltsiginnaa uummata Oromoof naasuu tokko hin qabne waraana isaa kanneen beekumsaa fi dandeettii waraanummaa akkasumas namummaan itti hanqatu akka waan nageenya uummataa eeganii fakkeessuun uummata isaanii ficcisiisaa kan jiran yoo ta'u, gidduu kana godina Bahaa Harargee onoota akka Malkaa Bal'oo, Dadar, Aramayyaa fi bulchiinsa magaalaa Awwadaay keessatti Shimallis Abdiisaa dabalatee gam tokkoon uummata Oromootti waraana bobbaasaa, gam biraan ammoo piroojeektii eebbisiisnan daldala siyaasaa geggeessaa jiru. Maqaaf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jedhee kan of waamu Shimallis Abdiisaa adoolessa 3-4 2022 onoota armaan olitti eeraman kana keessa deemuun tooftaa uummachuun daandii fi manneen barnootaa uummanni maallaqa isaan hojjechiise akka waan ofii isaatti hojjechiisetti uummata afaan qawween yaasuun harka ofii rukuchiisaa oolaniiru. Akkuma beekamu ergaa biyya madaan gotti dhufeas Oromiyaa keessatti waraanni murna biltsiginnaa ilmaan haadha hiyyeessaa ajjeesuu, hidhuu, qeerraa buqqisuu fi saamaa jiraachuu namuu kan beekudha. Haa ta'u malee torbanoota darban kana keessatti ammoo duula waraanaa bifa haaraan Oromiyaa lixaatti bobbaasuun ajjeechaa fi saamicha geggeessaa kan jiran yoo ta'u, gochi sanyii duguuggaa kun osoo raawwataa jiru Oromoo isa tokko goyoomsuuf yaaluun fudhatama hin qabu. Nutis ilmaan Oromoo warra waraana biltsiginnaan ajjeefamaa, hidhamaa fi saamamaa jiranidha waan ta'eef osoo Oromoon Oromummaan miidhaan irra ga'u wanti maqaa misooman hojjetamu fudhatama hin qabu kan jedhan jiraattota godina Bahaa Harargeeti. Baalee lixaa keessatti dabballoonni PP maatii qabsaa'otaa adamsanii hidhuu ammeessani. Adeemsa qabsoo bilisummaa saba tokkoo keessatti qabsaa'aan daandii qawweetti amanee bosona seene tokko ajjeesuu akkasumallee du'uun akka jiru jala muree itti amanee qabsootti seena. Gidduu kanatti wareegamuu Jaal Kamaal Heebootiin wal qabatee ajandaa tikoonni mootummaa PP qopheessan faana bu'uun wareegama Jaala Qaalii salphisanii ilaaluun da'oo godhatanii olola adda addaa ittiin adeemsisaa kallattii hin taanes qabsiisuuf yoo yaalan ni mul'ata ture. Kibba lixa Oromiyaa godina Baalee lixaa aanaa Harannaa Bulluqetti kan dhalate Jaal Kamaal Heeboon wareegamuu isaan wal qabsiisanii gareen dhimma faayidaa ofiif gurmaa'ee fi akkasumallee gareen teessuma mootummaa PP tiksuuf ijaarame olola gaggeessaa turuun bu'uura godhachuun waraanni mootummaa PP maatii Jaal Kamaal Heeboo mana hidhaatti naquu jiraattonni dubbatani. Akka maddeen keenya onicha irraa dubbifne himanitti obbolaan Jaal Kamaal Heeboo adoolessa 5 bara 2022 mana hidhaatti kan darbataman yoo ta'u, isaanis Ayyub Heeboo, Sultaan Heeboo fi Jamaal Heeboo kan jedhaman badii tokko malee obbolaanuma Jaal Kamaal ta'uu isaaniin hidhamanii dararamaa jiraachuu dubbataniiru. Tikoonni mootummaa PP ajandaa saba Oromoo gargar fageessuu fi qoodu uumuun mataa dhokfatanii akka nama wareegamuu Jaal Kamaaliif ho'eetti iyyanii iisisaa kan turan yoo ta'u, ammallee obbolaan Jaal Kamaal kana hidhuun shira biraa qopheessuuf ta'uu malas jechuun yaaddoo qabanis ibsataniiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamu har'aata biyyoolessa Oromiyaarra oduun keenya idilee galgala kanaaf qindeeffannee dhiyaanne kanuman gammaa ture. Qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Injifannoowwan boonsoo waliin Annimoonaa Faayisaati. Reefi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhachuu itti fufuun injifannoo galmeessee jira. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Bahaa Wallaggaa Ona Diggaa daandii cirrachaa gurraachaa gara ganda Bachootti geessu irratti kaleessa adoolessa 5/2022 waaree booda waraana weerartuu biltsiginnaa irratti fudhateen 10 ajjeesee 7 madeessee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu itti fufa
Horaa bulaa deebanaa injifannoon Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan adoolessa jaabara 2022 isiniif dhiyeessaa annadhi Oromoo. Sabboontotni ilmaan Oromoo fi gaachan uummata Oromoo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan maadheen urjii bilisummaa damee baarak qarshii impaayera Itoophiyaa 1,000 maadheen muhee abdoo qarshii 2,100 maadhuma kana keessaa immoo dhuunfaadhaan namni maqaan isaa Daraaraa Milkii jedhamu qarshii 3,000 gumaachee jira. Walumaa galatti qarshii 6,100 oboo qaqqabsiisanii jiru. Ittaan sunis hanga bilisummaa fi walabummaatti oboo cinaa dhaabbanna jechuun dhaamatanii jiraachuu gabaasa ajajaa olaanaan dhaabaa oboo irratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jan horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromooti.